loltu ujajjabeyo mataan gudura girno bangobeyo kaasi of dura loltu ujajjabeyo mataan gudura dishka dingobeyo kaasi of dura wabono aliye tukaase kabagono Yoyyaa ashamaa harka fuuna ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jirtan hundi baga nagaan walitti deebine jecha akkuma kanaan dura ibsine muddee 31 bara 2024 kabajaa waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee qophii jaarmiyaa ABO kan isin beeksisnu ta'a. Sagantaa kanarratti keessummootni dirree irraa ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa, itti aanaa ajajaa olaanaa ABO Jaal Gammachuu Abbooyyee, gaafatamaa damee dantaa siyaasaa fi jaarmiyaa ABO Jaal Booree Lammii, gaafatamaa koree seeraa fi to'annoo ABO Jaal Gaaddisaa Jibaat, ajajaa waboo zoonii kibbaa Jaal Leellisaa Duulaa kan argaman yoo ta'u, biyya alaarraas miseensonni waraana bilisummaa Oromoo waboo durii warreen rasaasa bilisummaa Oromoo jalqabaa dhukaasan Jaal Yuusuf Bakar dabalatee keessummoonni hedduun argamuuf qophaa'anii jiru. Kana malees albeemiin wallee warraaqsaa mata duree Guca Qabsoo jedhu miseensa hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e Jaal Niimoonaa Mokonniiniin qophaa'e sagantaa kanarratti ni eebbifama. Dhaamsa gabaabduu Jaal Niimoonaa haa dhaggeeffannu. Roorroo sabarraa qoluu jajjabeen na barsiisee battala qaphee loluu jaallan koon nagarsiise akkuma jedhamuudha. Akkuma kanaan dura isiniif ibsaa ture. Albama Guca Qabsoo jedhu amajji tokko qabadhee dhufaan jira jedhee waadaa isiniif galeen ture. Eeyyee kunoo albamni Guca Qabsoo amajji tokko ga'ee guyyaan itti albamni Guca Qabsoo eebbifamullee ga'ee jira. Kanaafuu namoonni biyya keessallee biyya ambaallee teessanii albama Guca Qabsoo kanarratti hirmaachuu dandeessan. Asumaan yaamicha isinii gochaa yoo isinii danda'ame. Inni biyya keessallee inni biyya ambaallee albama kanarratti ufee hirmaachuu nan danda'a. Inni jedhee albama kanarratti hirmaachuuf fe'a qabu. Ufee albama Guca Qabsoo kanarratti amajji tokko wal arguu dandeenya isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jaalladhaa. Albama Guca Qabsoo irraa akka hin hafne inni biyya keessallee inni biyya ambaallee albama Guca Qabsoo kanarratti yoo dandeessan hirmaadhaa isiniin jechuun barbaada. Gucni Qabsoo amajji tokko eebba albama Guca Qabsoo irratti wal agarru. Dabalataanis kitaaba seenaa wareegamtootaa jedhu miseensa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Heeran Gameessaan barreeffames waltajjiidhuma kanarratti eebbifamuun dubbistootaaf ni dhiyaata. Guyyaa kana wanti adda isa taasisu yeroo jalqabaaf miseensonni hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo dirree irraa nu gidduutti argamuun wallistoota Oromoo bebbeekamoo alarraa waliin ta'uun kan nu bohaarsan yoo ta'u, guyyaa kana argamuun carra qabeessummaa ta'uu isin hubachiifna. Guyyaan akkuma beekamu muddee 31 bara 2024 jala bultii amajjii tokko yoo ta'u, bakki walgeettii onlaayinii karaa toora zuumiin ta'uu isin hubachiisa. Sa'aatiin 12 PM akka Washington DC, 6 PM akka giddugala Awurooppaa yookiin 8 PM akka sa'aatii Oromiyaatti ta'uu isin hubachiisna. Maarree ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jiraattan hundi guyyaa kabajamaa seena qabeessa kana argamtanii nu waliin akka kabajjan kabajaa guddaan waamicha isiniif dhiyeessina. Koree qindeessituu guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2025 irraa injifannoon uummata Oromoo. aliye tukaase kabagono Wabono aliye tukaase kabagono gaachana baabardaa aliye tukaase kabagono lafoon hin qabattu aliye tukaase kabagono osoo goonni jiru aliye tukaase